Hayyee akkam ooltan akkam jirtan ilmaan hayyaa Oromoo kana maraarra jirtan akkam jirtu nagaa jirtu ani akka nama tokkotti nagaa kooti baga nagaa taatan nagaa jechuun yoo jiruun fi jireenyu fi nagaa qabaate haa ta'u immoo namni dachii tanarra jiru nagaa wal gaafachuun nagaa walii hawwuu fi ooltee bulteen akkamii jechuun waanuma hin oolle fi waa'ee nagaa kaasna malee bara kanatti Oromoon guutummaan guutuu addunyaa kanarra jiru nagaa qabnaa nagaa hin jirre yoo kan jennu taate of gowwomsuudha taati malee dhugaa ta'uu hin dandeessu. Maaliifi waan keessa jirru hundumti keenyaa waan quba qabnuufi jechuudha. Tarii kanuma keessayyuu kan itti tolee gammadee arca'uu ilmaan Oromoo, wareegamuu ilmaan Oromoo, allaattiin bineensi alatti foon ilmaan Oromoo soorachuu kan itti gammadu kan akka eenyu namicha miilli sammuu caale jedhanii Fayyisaa Leellisaa fa'a ilmaan Oromoo harca'anii foon ilmaan Oromoo diiminaa fi cooma filatu yoo ta'e malee mootummaan guututti ilmaan hayyaa Oromoon akka Oromootti uumamee Oromummaan itti dhagahamee Oromoodhaaf madaa'u jireenya gaarii jireenya nagaa jiraachaa akka hin jirre hundumtuu waanuma waluma keenyan quba qabnudha jechuudha. Haa ta'uuti yeroo tokko tokko waan tokko tokko baay'ee dhiibdee akka gadi baatu si godha. Lafa kana addunyaa kanarra akka jirtutti lafti itti dhokattee jalaa baatu waan hin jirreefi namni karuma carraa qabu hundaan waan qabu hundaa fi karaa danda'een gadi ba'ee waa jedhaadhumaaf jechaan gadi ba'ee waa jechuu jira maaliif bakka itti dhokadhu hin dhabe lafatti dhokatu namuyyuu lafatti dhokatu dhabee rakkataa akka jiru immoo nan dhugeeffadha haala Oromoo irra jirurraa jechuudha. Oromoo kiyya loon yookaan saanii yoo bakka horii itti qalan yoo ga'e hin gadoodaa, hin mar'ataa, hin iyyaa irratti marsee gadooda jechuudha. Loon bakka loon itti qalan yookaan itti qalame yoo bira ga'an. Gariin keenya sanaa gadi taanee jirra. Gariin keenya immoo bakkuma jirrutti yoo quuqama sanyii duguuggaa Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru kana gaafa arginu mana keenyatti yookaan keessa keenyatti gadoodaa mar'achaa boo'aa jirraa jechuudha. Waaqa gama tokkoon kadhachaa gama tokkoon immoo waaqallee komachaa. Ani amma waaqan komachaa jira. Waaqni kun gaafa nama uufuu fakkii ufiitiin uumee jedhama. Ufitti baasee uf fakkeessee uumee jedhama. Fakkii uf fakkeessee uumee fi inni ofii isaatii lafa kanarratti uume dararaa akkanaatiif maaliif akka qaadhimu hin beeku. Waaqayyo waa hunda danda'a jennee amanna. Waaqayyo humna hundaa olii qabaa jennee amanna. Duguuggaa ilmaan Oromootii fi yakka biyya maqaa Itoophiyaa ani Itoophiyaa warri jedhanii akka isaan jedhan kanatti ilaalu
maqaan Itoophiyaa jedhamu saba gurraachaan fakkeeffamee jedhamee dubbatama. Maqaan Itoophiyaa jedhamu immoo macaafa qulqulluu keessatti warri amanan macaafa qulqulluu keessatti yeroo meeqa ta'ee jedhanii amanuu jechuudha. Biyya Itoophiyaa sana yoo jennu Oromoo hundallee hammata. Sabaaf sablammii hunda hammataa jechuudha. Miidhama sanyii duguuggaa biyya sana keessatti gaggeeffamaa jiru. Namicha gogaa namaa uffatee hojii seexanaa akka warra kiristaanatti dubbatuufan jira. Amma akka warra amantii musliimatii fi kiristaanota amananitti nama dubbatuutti jira. Gogaa namaa uffatee seexana ta'ee dhiiga namaa dhangalaasaa jiru. Dhiiga namaa dhangala'u irratti gammadu, urraaqii gammaduu isaa immoo miidiyaa harkaa qabu irratti bahee agarsiisu. Bakka lafa babbareeda, bakka qe'ee babbareeda, maasaa biqiltuu magarsitu lafa biqiltuun itti margu, bakka halluu magariisaa itti agarsiisu dhaqee yoo burraaqu argina. Gaafa lubbuun dhala namaa gaaga'amu jechuudha. Ajaja isaatiin sanumayyuu jechuudha. Ajaja isaatiin xiyyaara nammaleeyyii diroonii itti bobbaasee Oromiyaa keessatti gaafa dhiiga dhala namaa dhangalaasu, gaafa dhiigni dhala namaa dhangala'u, Oromoon dhiiga ba'u addunyaa kana guuturraa dhiiga ba'u, inni fakkeettii fi fakkeettii isaa warra amantii isaa hordofu. Amantii seexanaa mallattoo seexanaa ta'e jechuudha. Maaliif amantii inni amanu seexanummaa of keessaa qabaataaf kan beekuu baadhullee gochaa inni godhurraa kanan hubadhu. Itti jechoota hookaa immoo seenaa seexana jedhu kana warri namoonni qaafa namaa ibsanii dhiiga namaa gannamu, dhiiga namaa lola'u, nama sanyii dhala namaa lafarraa duguugamu itti gammadaa jedhanii waan dhaga'aa jiruufani fakkii kana fakkeessee fudhachaa jira jechuudha. Gaafa dhalli namaa lafarraa duguugamaa jiru, gaafa dhalli namaa dhiigni dhangala'aa jiru, xiyyaara nammaleeyyiidhaan yookaan maqaa diroonii jedhanii itti baasaniin dhiigni dhala namaa dhiigni Oromoo addatti yeroo dhangala'aa jirutti Oromiyaa keessatti gaafa duulli babal'aan humna isaa guddaadhaan itti bobbaasee gaafa isaan ummata Oromoo qotee bulaa Oromoo hiyyeessa Oromoo maasaa keessatti duguugaa jiru inni yookaan kibba lafa nagaa yookaan warra soddaasaa kara kaabaa yookaan immoo naannoo Finfinnee sana keessatti lafa paarkii jedhee ijaarrate keessatti bashannana televezyiiniin isaanii nutti agarsiisaa jechuudha. Kanaaf kan dhiiga namaa gannamu irratti gammadu seexana waan ta'eef amantiin inni amanullee innillee gogaa namaa uffatee seexana ta'ee akka dhiiga namaa dhugaa jiru, dhiiga namaa dhangalaasaa jiru nu agarsiisaa akka kanattiin amanamaa jechuudha. Kanaaf gaafa inni akkana ta'u warri isa hordofanii fi warri isa faana hordofan, warri faana isaa hiriiran, amantii isaa jala deeman, isaa wajjin wal fakkaatanii isa deeggaraa jiran. Alatti isaaniin ala kan ta'e yoo xiqqaatee bakka sa'aa sana hanqachuun nurra hin jiraatu. Bakka isaanii gaafa horii itti qalan gadoodan san bakka gaafa horii itti qalanii horiin yoo bira darbee deemu marsee itti gadoodu sana mana keenyatti hin gadoonna. Mana keenyatti itti gadoodaa jirra, hirqaa jirra, keessi keenya gaddaa jira, dhiigaa jira. Garuu akka namaatitti sanaa gadi ta'uun nurra hin jiraatu. Gocha Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru kan sanyii duguuggaa Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru kan diroonii guutummaan guutuu Oromiyaa bakka Abiyyi hin fudhannetti sanyii gaggeessaa irratti sanyii duguuggaa irratti gaggeeffamaa jiru kanatti gaafa arginu callisnee ilaaluu yookaan bira darbuu odoo hin taane carraa itti wal geenyee carraa wal bira geenyee duguuggaa sanyii Oromoo irratti gaggeeffamu kana wal faana gadoonnu dhabuun keenya xiqqoo nama gaddisiisaa isa kanatti yaaduu qabna. Itti aansuudhaan
gidduu kana ajandaa haaraan sababa marii fi araara TPLF fi mootummaa nama nyaataa wajjin kanaan ka'e addunyaan illee bifa ishii waan jijjiirratti fakkaatti. Namichi kun gochaasaa kana sababaa kanaan araarri isaan yookaan waan isaan godhan kun yoo kan fiixa bahu taate waan amma gochaa jiru kana dachaadhaan akka itti deemuuf jiru wantoonni mallattoon arginu hin jira jechuudha. Ani asirratti namni hookaa gareenis ta'u albee ittiin morma isaa muran hookaa qalan hookaa immoo funyoo ittiin hudhan qopheessee diinatti kennee ittiin naqali yookaan ittiin hudhii jedhee amanu waan jiraatu natti fakkaatu. Waan amma TDF yookaan TPLF haa jedhamu waa ta'e barjarri warra biyya tokko gaggeessaa jirudha. Maqaan TDF zabana namicha maraataa kanaan wal lolan moggaafatanidha. TPLFis wayyaaniin maqaa wayyaanummaa durumaanuu waan moggaafattee jirtudha jechuudha. Mormii sirna Habashaa sirna nafxanyaa irratti bu'uuraman kan qaban jechuudha. Kun lamaan iyyuu sanaan adda miti. Araarri amma hookaan immoo mariin amma jedhan kun albee ittiin morma ilmaan Tigraay amma yoonaa qalamaa jiranii hamma yoonaa ibiddaan waaddamanii akka re'eetitti foon isaanii nyaachuu qaba jedhanii irratti dhaadataa jirama. Isa sana immoo otoo falmatanuu jechuudha. Yoo dhuguma akka amma jedhamu kanatti qawwee hiikkachuu maaloo jedhamu kun akka kanattiin yoo dhuguma hin dhugooma yoo taate ilmaan nafxanyaatiif sirna nafxanyaatiif albee qara ittiin morma isaanii ittiin qalan funyoo ittiin isaan fannisan lafa kanarraa balleessanii sirna nafxanyummaa ittiin dagaagsan qopheessuu fi akka ta'e inuma hubatu jedheetiin hin yaada. Kun immoo hin ta'a hin milkaa'allee natti hin fakkaatu. Maaliifi jarri kun hundeen isaanii akka hin balne akka hin mul'annetti balleessuu qabnaan gorsitoota Abiy Ahmed masaraa Minilik keessa taa'anii gorsaniin kan dhaadeffamaa jirudha jechuudha. Afaan ittiin dubbadhu kun yoo isaan bira ga'uu dadhabuu baate hin beeku. Yoo hin dhaqqabne yoo taate isaanillee kana hin wallaalu jedhee yaadu garuu ani akka kanatti hin yaada jechuudha. Kana keessatti Oromoon durumayyuu namtichaan maraatan kun yoo kan warra Tigraay naa fixanii yoo kan warra Tigraay karaarra naa buustan akkan isaan affeelee qalee sirni warra qeenxee akka nyaatan naaf qopheessitan yoo taate kan Oromoon hin rakkisu jedheera. Amma sanaaf warri araara kana mijeessanii fi warri araara kana karaa buusan isaan kanaaf karaa buusaa jiru. Isaan akka kanatti illee yaaduu baatan warri araara kana akka kana warri araara kana gaggeessaa jiran nagaan akka bu'u barbaadan akka kanatti illee yaaduu baatan dhugaan lafa kanarra jiruuf waan jarri hawwaa jiranii fi waan warri itti gammadan warra sirna qeenxee kana mormu hunda lafa kanarraa balleessanii sirna qeenxummaa sirna Minilik sirna gaafa kaleessa waggaa 150 hidiraa fi darara ilmaan sabaaf sablammii irratti gaggeessaa jiran sana dhaabuudhaaf warra kanan lafarraa affeelanii ciinceessanii balleessanii akka of ijaaruuf ta'e namuyyuu ni beeka jechuudha. Tarii warri waan kana araara kana gaggeessaa jiraniif kanammoo Abiyyis hin beeka sirriitti. Abiyyis mootummaa ta'e kan jiraachuu danda'uu fi barcuma sanarra kan turuu danda'u gaafa warri sirna federaalizimii nuuf ta'a ofiin of bulchuun nuuf ta'a. Akka qe'ee kootti, akka mana kootti, akka ollaa kootti, akka gonda koottan of bulchaa,
akka waliigalaatti immoo akka sabaaf sablammiitti waliin jiraanna jedhanii warri amanan akka lafa kanarraa duguugamanii sagaleen isaanii ukkaanfame akka badu. Yoo baduu baate immoo dhaloota amma waan kanaan deemuun kun hamma lafarraa badutti isaan duguugaa dhaloota gara biraa sirna haaraadhaan ideoloojii haaraadhaan ijaaraa waggaa 10 booda sirna qeenxee deebisee sirna minilik deebisee sanarratti jiraachuu amma jireenya isaatitti yoo inni illee immoo lafa isaati kanarraa dhabame inni sirna dhiiga namaa dhugu kun biyyattii sanarraa akka hin buqqaane sirni dhiiga namaa lolaasaa jiraatu kun waggaa 150 dhiiga ilmaan sabaaf sablammii lolaasee jiraatu sirni hamma guyyaa har'aatitti nama nyaatu kun yoo inni illee bade warri itti aanu dhaloonni itti aanu sirna kana akka jiraachisuuf haala mijeessaa jiraachuusa. Waggaa 10 jiru kana dhaloota amma sabboonummaa fakkeenyaaf sabboonummaa Oromoo naashinaalisti, Tigriyaan naashinaalisti, Sidaama naashinaalisti, Kambaataa Hadiyaa naashinaalisti warri waan kana amma bilcheessanii lafa qabsiisuudhaaf deeman kuni hamma isaan lafarraa dhuman isa kana kan warri kan fudhatan jechuudha. Hamma isaan lafa kanarraa dhumanitti waggaa 10 isaan lafarraa duguugaa jiraata inni yoo inni darbellee dhaloonni itti aanu sirni minilik sirna naftanyaa kana akka jiraachisu dhalootaarra guyyaa ammaa kana yeroo inni taayitaa fudhate kanarraa kaasee kutaa tokkorraa kaasee afaan Amaaraa barachuu afaan sabaaf sablammii kana tokko godhu. Seenaa Itoophiyaa, seenaa minilik, seenaa Aatsotaa dhaadhessuu sirna gadaa fakkeenyaaf kan Oromoo seenaa sirna gadaa afaan Oromoo quucarsuu duubatti deebisuu. Daani'el Kibratii fi inni afaan tokko dubbatan gaafa gadi ba'anii dubbatan. Dhaloonni amma jiru kun umurri isaanii 10 gadi ta'u amma Oromiyaa, Tigiriyaa naannoo waan jedhan kana tokko hin beekan. Itoophiyaa takkitti beekuu jedhanii warra dubbatan. Ijoolleen umuriin isaanii waggaa 10 gadi ta'e. Isaan kan akkamittiin guddisaa? Sirna minilik leellisaa, sirna Aatsee kaleessa mana barumsatti mataa keessa nutuma. Afaan dhaloota keenyaa gadhiifne akka afaan gara biraa barannu mataa keessa kan nutuma. Warri immoo sana dadhabe manatti deebi'ee qotee bulaa ta'ee daalaa ta'ee jiraachaa jiru sana amma isaan tokko jedhanii kutaa tokkorraa seenaa kanaa fi afaan kana barsiisu. Waggaa 10 booda maaltu taare? Abjuun Abiy sirna Aatsotaa sirna minilikitu ijaaramaa jira. Kanaaf jarri kun waggootii itti aanan kana duulli isaan gochaa jiran sirna kana balleessanii sirna amma jiru kana balleessanii tokko ilmaan Tigraay akkuma nama duraan jedhe kana albee ittiin qaran qopheessaafii jiranii funyoo ittiin fannisan qopheessaafii jiranii araarri kun yoo milkaa'e wanni isaan itti deeman isa kana. Kana keessatti maal jedhan reegaa warra Tigraay kana yoo bakka qabsiifne kan warra gara biraa nu dhibuu kan Oromoo dirooniin bitamee jira. Ammallee immoo yoo dirooniin kun kufe yookaan yoo moofe yookaan waan ittiin ripeer godhan gaafa yookaan dhumu yoo taate sababa araara TDF kana wajjiniinuu balballi keenya banaadha jedhan kanaani gargaarsi gara biraa hin dhufa. Dirooniin dachaan bitamaa. So guuggaan ilmaan Oromoo irratti deemaa jiru kun itti fufaa. Sen akka barbaadutti Itoophiyaa tana nan dhuunfadhaa kan jedhu addunyaa amansiiseera jechuudha. Isuma kana nutti himaa jiran kan warra Tigraay kun yoo bakka qabate kan Oromiyaa duguuguun dhibuun amma dirooniin Oromiyaa guututti gaggeeffame ilmaan Oromoo harcaasaa jiru kun otoo guyyaan suniyyuu hin gahin otoo kan Tigraay akka isaan barbaadanitti odoo hin ta'in Oromiyaatti bobbaafameera jechuudha. Wanti amma gidduu kana kaaba shaggarii fi cobiitti guyyaa kana lamaan ta'aa jirus diroonii jalaa ba'e helikoophteraan rukutaatu. Kan diroonii jalaa ba'e kan diroonii jalaa miliqe duuba deemee helikoophterni boombii itti roobsaa ture. Kaaba shaggar, kaaba lixa shaggar, Wallagga, lixa Wallaggaa, daangaa kallattii hundaan kan deemaa jiru isa kanaa jechuudha.
Gaafa kana godhanii taa'anii mari'ataniiti. Innis maaliin tokko qabsoo Oromoo kana dimimmiseessu, qabsoo Oromoo kana gara dabarsu, qeerroo fi qarree kaleessa karaa nagaa harka duwwaa mootummaa wayyaanee ariite Abiyyiin taayitaatti fidde. Gaafa Abiyyi sirna nafxanyaatti cillaanfatee sirna nafxanyaa nurratti ijaaruudhaaf Oromiyaa irratti ijaaruudhaaf jedhu hundi ishii waan qabduun waan guduunfatteen rasaasa kilaashii 5 qabattee 50 booji'uudhaan mootummaadhuma kanarra 5 hidhattee 50,000 kaampii cabsitee 50,000 rasaasaa fi kilaashii booji'uudhaani amma guutummaan guutuu Oromiyaa to'achaa jirtu kana maqaa shanee jedhutti moggaasaniiti. Kan kaayyoo hin qabne, kan hooggansa hin qabne, odoo hooggansa qabaachuu baatanii, odoo kaayyoo qabaachuu baatanii, har'a bahaa gala dabballee namticha maraataa fi seexana kan dabballoota isaa bahaa gala dhoowwite waraana isaatirraa qawwee hiiktee hin hidhattu turteyyu. Har'a kan nutti himaa jirani kaayyoon isaaniitiyyuu maal akka ta'e hin beekamu, hooggansi isaaniitiyyuu maal akka ta'e hin beekamu kan jedhu kana miidiyaa isaanii guutummaa biyyattiitti facaasaa jiran. Inni kun uummata Oromoo afaan faajjessuudhaaf, kaayyoo qabsoo ilmaan Oromoo xiqqeessuudhaaf, uummanni Oromoo akka hin fudhanne taasisuudhaaf maqa xureessii qabsoo Oromoo waggaa 50 kan isa taayitaa kanatti fide, kan Abiyyi Ahmed maraataa kan taayitaa kanatti hin fide, wareegama ilmaan Oromoo kaffalanii taayitaa kanatti isa fidanii, taayitaa kana mootummaa kana fudhatee sirna nafxanyaa ittiin ijaaraa jiru kana fide kana kaayyoo kana gara dabarsuudhaaf miidiyaa isaaniitti dhimma ba'anii maqa balleessiitti duulaa jiru, xinneessuutti duulaa jiru jechuudha. Oromoon isa kana keessaa alaa, keessumaa Oromoon biyya alaa kana biyya nagaa keessa jiraatu waan kanaaf carraa kennuun isaa seenaadhaan itti nu gaafachiisa. Seenaadhaan itti gaafatama. Tokkoon keenya seenaadhaan itti gaafatama. Barri kun hin darba yoo isin dabartan dhalli keessan itti gaafatama. Kana namuyyuu beekuu sarra jiraata. Kana namuyyuu beekuu sarra jiraata. Kana otoo argu namni callisu. Kana otoo argu namni callisu boru seenaadhaan itti nu gaafachiisa. Hunduma keenya. Dhala keenyatti darba seenaan kun. Seenaan goobanaa barsi. Gooban har'a hin jiru. Guyyaadhaan waamama. Goobanni xuriin seenaan goobanni uummata Oromoo irratti hojjete guyyaadhaan waamsisaa jiru. Hundumti keessan kan biyya alaa kanaa talkas akkastan biyya keessaa talkas akkastan hundumti keessanuu wareegama ilmaan Oromoo diroonidhaan reebamaa jiru. Diroonidhaan gubachaa jiru kan hiyyeessi akaawwii qicatee nyaatee quufee hin beekne gubachaa jiru kana irratti ilaaltan irratti ilaalaa jirru seenaadhaan itti gaafatan. Seenaan nu dhiiftu wanti fedhee ta'uufa. Seenaan nu dhiiftu nuti yeroo dhiifnu. Namuyyuu otoo dhiise seenaan hin dhiistu. Addunyaa kanarratti gaala dirooniin kun maaliif akka oomishame kaayyoo qaba. Kaayyoon inni qabu meeshaa sanyii namaa balleessu kan lafarratti oomishame rukutee barbadeessu. Meeshaa keemikaala dhala namaa balleessu bakka biyya dhoksaadhaan itti oomishamu yoo jiraate isa sana adamsee rukutee barbadeessu. Dhala namaa barbadeessuudhaaf. Dhala namaa barbadeessuudhaaf miti. Otoo Oromoon otoo hayyuu hin qaba, hayyuu hir'ina hayyuu hin qabu. Hayyuu hir'inaa hin qabu. Hayyuu sammuutii fi gootummaati. Hir'inni kan qabu. Hir'ina gootummaa fi na dhiba waa jechuun yaa jarana. Na dhiba malee silaa warra diroonii kana mootummaa kanatti gurguree fi mootummaan kun bakka inni diroonii kana irratti harcaasee uummata fixaa jiru kana yakka sanyii duguugaatiin kassasuu iyyachuun hin danda'ama ture addunyaa irratti. Dirooniin kan oomishame
hiyyeessa qotee bulaa maasaa keessatti gubuudhaaf himi. Hiyyeessa qotee bulaa maasaa isaa barbadeessuudhaaf himi. Qotee bulaa hiyyeessa akaawii qicatee nyaatee garaan isaa quufee maal laan jedhan biyya keessaa namni bara kana bara ganna baranaa kana Oromoon hin baane naan jedhan. Oromoon hin baane ganna kana. Raafuu maasaa namaatii fi carii keessa deemee funaanee raafuu affeellatee nyaataa ba'e. Waan ittiin madaabaraa bitatee maasaa ittiin facaafatu dhabeet maasaa ofii kiraa kennaa ba'e. Waan kana dhage waan akkasii kan dhage. Hiyyeessa akka kanaa kana Abiy Ahmad diroonidhaan reebaa jira. Diroonidhaan barbadeessaa jira. Namni kana taa'ee callisee taa'ee ilaala nama moo dhagaadha moo nama? Namni kana fudhatee taa'ee ilaalaa jiru nama miti dhagaadha. Dhagaa. Ijibaafis haa ta'u. Qabsoo ilmaan Tigraay karaa balleessuufis haa ta'u. Rakkoo diinagdee rakkoo saba isaaniitirra ga'ee fi dawaan qaqqabuu dadhabuu fi ilmaan Tigraay karaa haasaa kanatti dhufuu isaa kana sababa godhachuudhaan waan qabsoo Oromoo dimimmisee qawwa kanaan immoo Oromoo cabsuudhaaf godhamaa jiru kana Oromoon taa'ee ilaalaa jiru dhuguma dubbachuudhaaf yakka diroonii Abiyyi Oromoo irratti bobbaase sana caalaadha jechuudha. Kana Oromoon itti yaaduudha. Kana Oromoon itti yaaduudha. Qabsoon Oromoo kaleessas har'as waan lafaa kaateef qabdi waan jalqabamteef qabdi. Bakka barbaachisu sana hamma geessutti duubatti hin deemne. Haguma fedhe hacee yaaxinneessan haguma fedhe kaayyoon qabdu haa jedhan. Maaliif ijibbaanni biyyattii sanaa bilisummaa Oromoo walabummaa Oromiyaatiin hiikkata kan jedhu abbootiin keenya kaleessa waan kana. Ammallee sana malee immoo akka rakkoon biyyattii sanaatiif rakkoon gaanfa Afrikaa rakkoon Oromoo rakkoon Itoophiyaa hiikkachuu akka hin dandeenye ifa galaadha argaa jira. Isa kanaaf ammoo Oromoon har'a humna gaheessa qaba. Humna gahaa qaba. Dhaloota dammaqe qaba. Tarii yoo waggaa kurnan kana carraa kana Abiyyiif kennine dhaloota ammaa kan lafarraa balleesse dhaloota Minilik leellisu nurratti ijaaruuf jira. Kanaaf yoo carraa hin kennine taate dhaloota keenyaaf immoo gabrummaadhuma keessatti gubachaa dabarre kanatu dhaloota keenyatti darba. Nuti immoo seenaadhaan abaaramaa jiran. Seenaadhaan abaaramaa jiran. Kanaaf Oromoo bakka jirrutti dirooniin amma Oromiyaa barbadeessaa jiru. Yakka addunyaa irratti nama saba kam irratti hin raawwatamnetu Oromoo fi Oromiyaa irratti raawwatama. Yakka addunyaa irratti mootummaa kana sa'a 24 keessatti mana murteetitti dhiyeessu otoo jabina sanaa qabaanne. Jabina sabaa dhamaa sana odoo hin dhabne daboorummaan irratti hidda baafteertii jechuudha. Kana hayyoonni keenya itti yaaduudha barbaachisa. Kana otoon jedhu waan Biraanuu Naggaa gorsaa muummicha ministeeraa ilmaan Oromoo qabsaa'ota Oromoo ittiin caccabse isa bobaa jala kaawwate Andaargaachoo Tsiggee fi Biraanuu Naggaa bobaa jala kaawwate ilmaan Oromoo ittiin cabsaa jiru. Waanuma Abiyyi paarlaamaa irrattis bakka deeme hundatti qabsoo Oromoo caccabsaa jiru. Dipiloomaatota walquunnaman wajjin haasa'u hunda biratti qabsoo Oromoo fi ilmaan Oromoo caccabsaa jiru sana har'a immoo Biraanuudhaan bahi dubbadhu jedhee nutti bobbaasee jechuudha. Waan inni jedhu asirratti isin dhageessisa. Sana dura garuu Biraanuu Naggaa kan qabsoo siyaasatti seenes Oromoo cabsuudhaaf kaayyoo Oromoo cabsuudhaaf isa kana ifatti bahee dubbate. Dammaqisni ilmaan Oromoo mana hidhaa keessa jiranii isa rifachiisee jechuudha. Waan kana irra deddeebinee yeroo hunduma jenna. Maaliif waan kun bu'uura Oromoo fi qabsoo Oromoo Oromiyaatti cabsan. Namoota akka Abiyyi wajjin inni walitti hidhatee namichi kun jechuudha. Waan inni jedhe asirratti na dhaggeeffadhaati. Sanarratti illee yaada xiqqoo kennadheetan Oromoon akka waliigalaatitti akka itti yaaduun akka isarra jiraatu asumaan akeekkachiisuu yaada.
because it is just ordinary zirfiam. Dhaggeeffadha asirratti waan Oromoodhaan jedhu jechuudha. Qalbiidhaan dhaggeeffadha. Waan kana kan qindeesse kan bahe dubbadhu jedheen Abiy Ahmed jechuudha. አስቸጋሪ የሚያደርገው አንዳንድ ጊዜ ለምን እንደሚዋጉ because it is just ይችላል። የሸኔዎቹ አስቸጋሪ የሚያደርገው አንዳንድ ጊዜ ለምን እንደሚዋጉ ግልጽ አይደለም። because it is just ordinary ዝርፊያም laala ka'umsa isaatirraa yoo dhaggeeffataniirtu yoo ta'e shanee jedhamu kana egaa Abiyyi kan moggaase Abiyyii fi dabballoota Abiyyi caaseffamee kan ittiin maqaa Oromootii fi qabsoo ilmaan Oromoo ittiin xureessan jechuudha shanee jedhamu. Shanee jechuun maal akka ta'e Oromoo qulqulluun Oromoon ni beeka. Oromoon garaaf hin bulle Oromoon har'a Oromoo diroonii lafarraa duguugamu kana hin deeggarre hin beekaa jechuudha. Oromoon foon ilmaan Oromoo diiminamoo cooma akkoo manooyyee maqaa moggaasanii ishiin diroonidha filachaa yookaan filachiisaa ooltee warri jedhan sanaan alatti shaneen maqaan shanee jedhamu kun maaliif akka maqaan shanee jedhamu kun maaliin akka bakka ammoo qabsaa'ota ilmaan Oromoo har'a kufaa kuffisaa jiru kan mootummaa Abiyyi morma qabee ilmaan naftanyaa fincaa fixachiisaa jiru kun waraana bilisummaa Oromoo woboodhaan shanee jedhu jechuudha. Shaneen maaliif akka qabsaaniyyuu ለምን እንደምታገሉም ራሱ ግባን ዝርፊያ ለመጥሎ ከነ ገድ ቡሰ ዝርፊያ ጎዳ ጀቹ ኦሮሞ ጉቱማን ጉቱት ኦሮሞ ወራና ኦሮሚያ ዳፍ አብዲ ተኤ ኦሮሚያ ጉቱ ከሰሶቹ አጅሩኒ ጀቹ ታገፈላ just ordinary ዝርፊያም ordinary zirfiya jechuun kaampii waraana mootummaa cabsanii kilaashidha hamma maalinni yaayer maqaawamaa jedhan kan kaampii waraanaa guutuu cabsanii booji'aa jiranii hawaasa walitti qabanii mari'achiisaa jiranii tarii namtichaan kun kan jedhu isuma jarri kun jedhu hattoota wiigii ittiidhanii Shimallis Abdiisaa fa'aa Oromiyaa keessa bobbaasan sana isuma sana bayi nuu dubbadhu afaan keetiin afaan Amaaraatiin bayitii nuu dubbadhu jedhanii bugeellaa kana. Zan isa kana amma laallu lamin እንደምታገሉ ማሪፍ akka qabsaaniyyuu hin beekamu jedha waan qabu. Ordinary zirfiya bakka hanna sasalphaa miti kaampii mootummaa cabsanii hiikkachiisuun waraana mootummaa booji'anii halkanii guyyaa booji'anii haasofsiisaa jiran. Waraanni isaan booji'anillee mootummaa kana akkamittiin akka hiikaa jiru dhagahaatiin. Warra kanaatu waan qabsaaniifuu hin beekani Biraanuu Naggaa biratti. Egaa waan qabsaaniif hin beekne gaafa isaan mana hidhaa keessatti waa'ee Oromiyaan bilisoomuu qabdi, Oromiyaan walaboomuu qabdi, Oromoon bilisa ta'uu qaba. Kanaaf qabsaa jirra jedhanii mana hidhaa keessatti fincaalirra yaasanii namicha kana cinqanii akka yoo kana ta'uu baate jalaa ba'uudhayyuu hin dandeenyu jedhe akka paartii siyaasaa ijaaruu taasise namichuma Biraanuu jedhamu. Isaanuma sanatu har'a qawwee hidhatee jira. Gaafa sana afaan hin dubbatanii turani kan kasi cinqaa turan jechuudha. Afaan hin dubbatanii turani ati biizinasii biyya Oromiyaa guutuu keessatti dhaabbattee jirtu sanaaf yoo akka kana ta'e akka garaa kootii sana keessatti socho'uu hin danda'u akkasitti daldaluu hin danda'u akka kanatti Oromiyaa guutummaan guutuu saamuu hin danda'u jettee paartii siyaasaa kan ijaarrate. Har'a akkamitti egaa sadarkaa kanaan si ga'anii booda waan qabsaaniifuu hin beekanii hattuudhuma waan xixiqqoo hookaa kiisii namaa duriyoota markaatoo keessa bobbaaftee kiisii namaa seentu sana sitti hin fakkaatin. Isaan hattuu ordinary hattuu miti waraanni bilisummaa Oromoo. Isa kana immoo si agarsiisuuf jiru arguuf deemte believe me arguuf deemte hattuu ordinary dha miti waraanni bilisummaa Oromoo. Hooggansa qabari jedhe hooggansa qeerroo kaleessa Biraanuu sinta alam qeerroo baay'ee taaggalinaa wayyaaniin kaagar beekte baay'ee waxaan oolu
ዝንተ ዓለም አንተ አዲስ አበባ መግባት አትችልም ነበር። ያንተን ጓደኛ አንዳርጋቸው ጽጌ እስከ ዛሬ ድረስ ቄሮ ባይታገልና በእስር ባስለቅቀው ኖሮ ይሄን ኢሬሳው ነበር የሚወጣው። ዛሬ አንተ እንደዚህ ፍንፍኔ ላይ እንደ ልብ እንትን ብለህ የምትናገረው ፍንፍኔ አይደለም፣ ዝንተ ዓለም ያቺ ሀገር አትረግጣትም ነበር። ነገር ቤት ያስገባ የኦሮሞ ትግል ቄሮ ዛሬ ክላሽ ታጥቆ አንተንና ጌታህን አብይ አህመድ እብዱን አብይ አህመድ ወንበር ላይ ያወጣል። ይህንን ማወቅ አለብን። ባታምንም ብታምንም ዝንተ ዓለም አንተ አዲስ አበባን አትረግጥም ነበረ። ቄሮ የኦሮሞ ቄሮ መስዋዕትነት ባይከፍል ዛሬም ያው ነው። አንተ ብታሳንሰውም ውስጥ የምነግርህ ነገር አለ። አይነው ለማንም ግልጽ ነው፣ ይገባል። ውስጥ የምነግርህ ነገር አለ። አብይ ግን ሂድና ውጣና አሳንስልኝ። ይህንን እናንተ ተባብራችሁ ካላሳነሳችሁልኝ የዓለም መንግስታት ላይቀበሉኝ ይችላሉ። አሁን ለዚህ እርቅ ወዳ ወዲህ የሚሉት ላይቀበሉኝ ይችላሉ። እንዳንተ አይነቱ ሰው ወጥቶ የኦሮሞን ትግል ማሳነስ አለበት። የኦሮሞን ትግል አሳንሶ በተገኘው አጋጣሚ በተገኘው መድረክ ላይ መናገር አለበት። ከዛ ውስጥ አንዱ አንተ ነህ፣ ውጣ ተናገርልኝ ብሎ ልኮ ነው የሚናገረው እንጂ ውስጥህ ይነግርሃል። ስለ ኦሮሞ ትግልና ስለ ኦሮሞ ጀግንነትና ስለ ኦሮሞ ጥያቄ የት ለመድረስ እየታገለ እንደሆነ ውስጥ ይናገራል። ብርሃኑ ነጋ ቀጥል። ይሄ ደግሞ ክሊር የሆነ መሪም በተለይ የምትለው የምትነጋገረው ኃይልም ያለበት ስላልሆነ መርህና ዓላማ የሌለው ኃይል ጋር በምን መልኩ ሴትል መሪና ዓላማ የሌለው ኦሮሞ ካዮን ኦሮሞ ማለት ኦሮሞት ነመከነቱ ሂማ የኦሮሞ ዓላማ ምን እንደሆነ እንዳንተ አይነቱ ነው። በኦሮሞ ላይ ፓርቲ መስርቶ ሲታገል የኖረ ሰው ነው። ስለ ኦሮሞ ዓላማ የምትናገር የኦሮሞ መሪዎች ስለተባሉ የኦሮሞ መሪ እኮ በራንተን እዚህ አድርሰዋል። ትግሉን መርቶ ወያኔን አባረው አንተን እዚህ ቦታ ላይ አቁመዋል። አሁን ዛሬ የቆምክበት ለአንተ ሶፍት ነው። በቃ ተላሳል ሶላል ግን የእግር እሳት ላይ እንደቆም ግን እንዳትረሳ። የቆምክበት ምድር አሁን በዚች ሰዓት ቆሜ የምትናገረው ፍም ላይ እሳተ ገሞራ ላይ እንደቆምክ መዘንጋት የለብህም። አሁን እዚህ የቆምክበት ቦታ እሳተ ገሞራ ላይ ነው የቆምከው። አንተን አብይን መሰሎች ይህንን ማወቅ አለብህ። መሪዎቹ እነዚህ ናቸው አንተን እዚህ ያቆሙ። እዚህ ቆመ ዛሬ ግን የምትለፈልፈው እዚህ እድል ያበቃ በቂ መሪና በቂ ጀግንነት ያለው ዛሬን እዚህ ላይ ቆመ። ጉልበት ውጪ ሴትል የምታረግበት መንገድ አለ የሚለው በጣም ትልቅ ጥያቄ። እንደምታውቁት አሁን ብሔረተኞች አካባቢ የሚነሳ እንድንትን አይ የትግራዩን በሰላም ከተፈታ ለምንድን ነው ይሄ በሰላም ማይፈታው የሚል but exactly what does it look like? ሰውየው የትግራይን በሰላም አልተፈታም። ምክንያቱም ምን ይባላል መሰለህ አቴሚ ዳግዲ ጀና ፉልዱራ ከናዩ ይርት እስቲ የትግራዩን በሰላም ፍታ። ግን አንዳንድ የፖለቲካ ድርጅቶችና አንዳንድ የኦሮሞ ኤሊቶች የትግራይ በሰላም ከተፈታ የኦሮሞ ለምን በሰላም አይፈታም? ከትግራይ ጋር ከተነጋገሩ ከኦሮሞ ጋር ለምን አይነጋገሩም የሚሉ አሉ። ግን የኦሮሞ ታጋዮች ዓላማ ያ አይደለም። ከናንተ ጋር ንግግሩም ምክክሩም ወሰን አለው። ኦሮሞ ያ ወሰን ላይ ሲደርስ ነው ከናንተ ጋር የምነጋገረው። ወሰኑ ላይ ሲደርስ እግር ላይ ወርቃችሁ መታችሁ እንደምትነጋገሩ እርግጠኛ ነኝ። ያንንም ራሱ እድል ይሰጣችኋል ወይስ እድል አይሰጣችሁም ሌላ ጉዳይ። ያንን እድል የመነጋገሩን እድል ታገኛላችሁ አታገኙም የሚለው ሌላ ጉዳይ። እንዲህ አሳንሰ አሁን አንተ አብረህ የምትናገረው አብረህ እንትን የምትለው ከትግራይ ጋር ተነጋግሯል እኮ ነው። ኖ you believe or not TDF ራሱ አይሆንም ይህን የፌዴራሊዝም ስርዓትን ማፍረስ አይሆንም ብሎ ሲከራከር
የበለጠ ባንተ መካሪነትና በሌሎች አጫፋሪነት አብይን ይዘን አንገቱን አንቀን ህገ መንግስቱን ቀይረን እናስቀምጣለን ብላችሁ ስትሉ ቲዲኤፍ ኖ ብሎ ጠመንጃ ይዞ የወጣው ትናንትና እኮ ታግሎ ለዚህ ደረጃ ያደረሱት እኛን ከፍንፍኔ ከቤተ መንግስት ያስወጡን ኖ ብለዋል እኮ ዛሬ አብይን እኮ አልተቀበሉትም በማለት ነው። እሱም በትግሉ ላይ በርትቶ ጨክኖ እንደ ዥዋዥዌ ተጫውቶበት ያንተን መንግስት ከዛ በኋላ ዛሬ ካለው ከዓለም ጫና ምክንያት ከአብይ ተላላኪዎች ጋርና ከአብይ መንግስት ጋር ቁጭ ብሎ መወያየት የጀመረው ያ እስከ የት ይደርሳል የሚለውን ለወደፊት የምናየው ነው። ኦሮሞ ግን እንደ ትግራይ ጋር ተወያይቷልና ተነጋግሯልና ከኛ ከኦሮሞ ጋር ለምን የምትለው ነገር ኦሮሞ ያን አይደለም አሁን የሚጠብቅ ኦሮሞ አሁን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ የዛችን ሀገር ውጤት ለማየት ኦሮሞ ባለው ኃይል ባለው ጉልበት ታግሎ ያቺ ሀገር ምኒልክ ካነሳበት የአጼ ስርዓት ካነሳበት ቦታ መልሶ ከዛ በኋላ የብሔር ብሔረሰቦችን አብረን እንዴት ነው የምንኖረው እንዴት ነው አብረን የምንቀጥለው ኦር ደግሞ ነፃ ኦሮሚያን መስርተን ነው የምንሄደው የሚለው ደረጃ ላይ ነው ያለው እንጂ የዚህ የሰፈር ሽምግልና ውስጥ የዛ አይነት ጉጉትም የለውም ባይዘው ኦሮሞ የዛ አይነት የዚህ የመንደር ውስጥ ሽምግልና ጉጉትም የለውም። አሁን ይሄ እናንተ አሁን የቀረጻችሁት ነው ቀርጻችሁ ቀርጾ አውጥቶ ቤተመንግስት አስቀምጦ አማክሮ ቺርስ ብላችሁ ውስኪ ተጎራይታችሁ ዘመቻ የወጣችሁት እንጂ ኦሮሞ እዛ ላይ አይደለም ያለው። ሌሎች ኢሊቶች ሊሉ ይችላሉ። በእርግጥ አሁን አንተ የምትናገረው ነገር ማለት ነው ሸኔ ጋር የሚደረግ ሰላም ስምምነት ምንድን ነው የሚሆነው የሚለው ክሊር አይደለም። ዴርፎር ከጦርነት ወጥተናል ለማለት የህዋቱ እንኳን አለቀ ብንል የስ ጥያቄ የሌለው የህዋቱ ሲያልቅ ያኛው እየተዳከመ ይላል። ሌሎቹ አዲስ አምቢሽን ያላችሁ አይደል? ልክ እን ነው የትግራይን ከያዛችሁልና ካስታረቃችሁ ነው ያለው አብይ ለዓለም ዲፕሎማቶች ደጅ እየጠና ያለው ማለት ነው። እነሱን ከያዛችሁልኝ እነሱ እርዳታ የሚያገኙት በእነሱ በኩል ነው። ግን እንዳልሆነ ያውቃል። ለምን ኦሮሞን አሁን ልሰብር የሚችለው ምንድነው? ዓለም እንዳይሰማ በማድረግ እንደዚህ ድሮን በመላክና በማዳከም እነሱን በመጨፍጨፍ ኦሮሚያን ውስጥ ባሉት አፍኜ እንደምን እርምጃ አሰጣቸዋለሁ። ኦሮሞን እንደምንም እየጨፈጨፍኩ ወደ ምኒልክ ስርዓት ልክ ምኒልክ ኦሮሞን እንዳደረገው አደርጋለሁ ብሎ በውስጡ ፕላን አድርጎ የዓለም መንግስታትን እነዚህ አስታርቁኝ ከነዚህ ጋር አስታርቁኝና ከቲፒኤልኤፍ ጋር ካስታረቃችሁ እነሱ በራሳቸው እየተዳከሙ እጅ እየሰጡ እየታረቁ እየጠፉ ኢሊሚኔት ይሆናሉ ነው ያለው። ኢሊሚኔት ይሆናሉ ብሎ ነው ያላቸው ለዓለም ዲፕሎማቶች ማለት ነው። ይህንን ደግሞ እሱ ለዓለም ዲፕሎማቶች የተናገረውና በተለያየ በፓርላማ ላይ ሄዶ የሚናገረውን እነዚህን ደግሞ ውሾች ደግሞ አስተማርቷል። አንድ ብሎ ይህንን ሰው እያወጣ ልክ ይጠፋሉ፣ ይመናመናሉ። 50 ሚሊዮን ኦሮሞ ህዝብ ልታመናመኑ አትችሉም። ምናልባት ጥረት ብታረጉ ልክ የኦሮሞ ነፃነት ግንባር አዲስ አበባ ላይ አቀባበል ሊደረግለት አዘምታችሁ 28 የኦሮሞን ወጣት ህይወት እንደቀጠፋችሁ እንዲህ አይነት ጥቃቅንና ልክስክስ ስራ ትሰራ ይሆናል አሁን እንደምታደርገው ማለት ነው። ኦሮሞ ቋንቋን ልታዳክም ትችላለህ ባለ አጋጣሚ ባለ ስልጣን ተነስተ ብርሃኑ ነጋን ነው የሚያልኩ እንጂ የኦሮሞ ትግል ሊመናመንና ሊጠፋ ይችላል። የኦሮሞ ትግል ቢጠፋ ኖሮ 11 የኦሮሞ ነፃነት ግንባር መሪዎች በአንድ ጉድጓድ ላይ ሲቀበሩ ያኔ ጠፍቶ ተዳፍኖ ይቀር ነበር። ከዛ በኋላ ነው አገንግኖ ዛሬ ማላ ከዚች ፍንፍኔ አዲስ አበባ አንተ የምትለው ሀገር ነች አሁን ሰላም መስላ ለእንትን የምትታየው እንጂ ዙሪያው ድሮን አስነስታችሁ አብይ ድሮን አስነስቶ እየፈጀ ያለው ኦሮሞን ከአቅሙ በላይና ከእጁ ስለወጣ ነው። እንዲህ በቀላሉ የሚመናመን እንዳልሆነ ላስታውስ ፈልጌ ነው። ስናስብ አሁን ያሉትን ብቻ አይደለም ሊመጡ የሚችሉት ደግሞ አሉ ወይ ሌላ አምቢሽን ይዘው የሚመጡ ብሎ ማሰብ ጥሩ ይመስለኛል።
የኦሮሞን ከዚህ ሰውዬ ጋር አሁን ይህን ያክል ማዳመጥ አስፈላጊ አይመስለኝም። ምክንያቱም አሁን ቀጥሎ የሚመጣው የአማራ ናሽናሊስቶች እያቆጠቆጡ ነው፣ እንደዚህ እነሱም ሊመጡ ይችላሉ ምናምን ነገር ነው። ይሄ ምናምን ምናምን የሚለው የእሱ ልክስክስ አነጋገር አለ። ያንን ሊቀጥል ይሆናል። የዚህን ሰውዬ እዚሁ ላይ እናቁምና ወደኛ እንመለስ። ilmaan ayya waan gochuuf yaala waan gochaa jiranillee gochaa jira. Namicha kana wanti ani fideefi tokko namicha kanarraa argitu Oromoo maal gochuudhaaf maal akka gochuudhaaf yaadan. Amma karoorri Abiyyi jalqabumarraa kaasnee waanuma beeknu waan irratti dubbachaa as geenyeedha jechuudha. Innis maalin naashinaalistii Oromoo naashinaalistoota Oromoo lafarraa balleessu, Oromummaa dimimmiseessu, warra Oromummaa fi Oromoon akka guddatu aadaan afaan isaa yoo guddatee ol ka'ee just biyya isaarratti biyya ta'a. Yoo sana ta'e inni carraan qabu biyya sanarratti carraa kamiiniyyuu akkaataan inni ol ba'ee barcuma kana tolfatee taa'u hin jiru. Kanaaf sanyiin Oromoo Oromummaa leellifamu kun lafarraa balleessu. Isa kanammoo inni quba qabaatus qabaachuu baatus namichi kun gaafa mana hidhaa jiru dhaamsa inni dabarsitu. Egas ilaallee ka'ee waan itti qabsaa ture. Gaafa biyyatti galanillee waltajjii tokko irratti Maraaraa fi inni qorannoo wayii dhiyeesse. Qorannoo Maraaraa achumatti gatee afaaniin irra deemeeti kan akka Dooktar Biraanuu kanaa kan barbaachisu irra Itoophiyaa. Qorannoon isaa maal inni sirna amma jiru kana dimimmiseessu, sirna amma jiru kana balleessu, naashinaalistii sabaaf sablammiin ofii isaanii of ijaara ofitti jiraachuuf ofiin jiraachuuf jiru kana kan dimimmiseessuu fi Itoophiyaa kan leellisu ture qorannoon inni dhiyeesse jechuudha. Kan isaa kana fudhate. Dubbiin isaanii har'a qofaadha miti. Andaargaachoo Tsigee mana hidhaatii baaseeti masaraa Minilik fidee masaraa Minilik keessatti waliinuu mari'atanii haasaa bilcheessanii akkamittiin akka Oromoo cabse. Rakkoon biyyattii sanarra Tigraay rakkoon biyyattii sanaa sabaaf sablammiiti. Inni guddaan Oromoo. Oromoon yoo cabe warri gara biraa homaa miti Abiyyiif. Isaan warri illiitiin Amaarotaallee yoo Tigraay hin dadhabsiifne leelaaw gabsinu isa jedhan sana. Abiyyiif garuu sana miti. Kan Abiyyiif rakkoon isaa summii guddaan Oromoo balleessuudha. Oromoon kan isatti summii ta'u Oromoodha. Akkuma Jaalmarroon jedhe addi bilisummaa Oromoo bara 1991 Oromiyaa seenee yeroo gabaabduu sana keessatti Oromummaa Oromoo seenaa Oromoo kaleessa hundee Oromoo kaleessaa sana uummata Oromoo keessatti biqilchee inni sun summii keessatti yaaree deeme jedhe. Summiin sun immoo summii pozitiiviidha jedhe. Isa sana anatu ragaa ba'aa anummaa kanarraa ka'e. Anummaa kanatu gaafa mana barumsaa seenee barachuudhaaf deemu yoo xiqqaate namni afaan Amaaraa dubbatu hojii mootummaa argata bakka guddaa gaa hakima ta'a paayilota ta'a maal ta'a waan jiru kun hin jiraa miti afaan Amaaraa barachuu isa sana gaafa mana barumsaa seene gaafa bara 1991 addi bilisummaa Oromoo guulalleetti Oromoo waan fakkaatuuf Oromoo gaafa simannu seenaa Oromoo nutti akka bufaatan muuxan. Wanti baradhi sun illee natti hadhaaye. Hadhooftu ta'e natti hadhaaye seenaan jaraa baradhe. Isa santuu na keessa jira amma guyyaa har'aati jechuudha. Ani Oromoo. Oromoon immoo saba kamiyyuu biyya kamiyyuu lammii kamiyyuu uummata addunyaa kana jiru kanaa galimi. Isaanii olii malee. Kana kan na jechisiisu sirna ittiin bulmaataa sirna dimokiraasii har'a addunyaan itti bultu kana odoo addunyaan tuni baay'een ishii biyya warra har'a biyya dimokiraasiidhaan bulchaa jiru kun odoo ishiin biyya hin ta'in Oromoon sirna dimokiraasii sirna gadaatiin of bulchaa jira. Isa kanatu itti na boonsa. Isa kanatu hundaan olitu anaana jechiisa. Oromoon kan hundaa oli. Garuu akka hin cabnetti cabnee kan isaa gadi isa cabsiteeti amma guyyaa har'aatti taphachaa ittiin jirti. Kanaaf namicha kana amma baa isin dibbeenaa rukuta. Amma baa waan amma warra dippiloomaasota taasise kana miidiyaa irratti baa haasaa jedhee nutti bobbaase. Hin taati reeku. Hin taatu. Maaliif hin taatu? Woboo qaba. Waraana bilisummaa Oromootu warra guutummaa Oromiyaa to'atee jira. Oromiyaa ganda hunda keessa deemee
Oromiyaa mari'achiisaa jira, Oromoo mari'achiisaa jira, Oromoo kakaasaa jira. Isa kana ammoo duuba itti jabeessuun kan nurra jiru hunda keenya keessaa alaa amma hir'inni jiru ala kanaa. Ala kanatu gufuu walitti ta'aa jira. Ala kanatu wal sakaalaa qabsoo tanallee sakaalaa jira. Maaloo dhiigni ilmaan Oromoo isinitti haa dhaga'uti. Kara cabxeen haa yaadu. Yaadadhaa. Jawaari otoo biyyatti hin galin duraanii Oromoon karaa nagaas yoo qabsaa'e yoo wal ta'ee qabsa sagalee tokkoon kanan barbaada jedhee yoo kan deemu karaa nagaatis deemu hin injifata hin milkaa'aa jira. Kara qawweetis yoo ta'e walitti dhukaasuu dhiisee yoo diinatti dhukaase hundi yoo wal faana hidhate inni kunis Oromoo hin milkeessaa biyya Oromiyaa jira jedhamtu tana ijaarsisuudhaaf karaadhaa haaqaa jedheet addunyaa kanatti himaa ture. Innummaan Jawaar obboleessi keenya goonni hayyuun Oromoo hayyuudha Jawaar. Waan kana waan takka waan irraa hidhisu. Kara itti fakkaate sanaan immoo ani kaayyoo Oromoo dabarsee kenne jedhee. Waan baay'ee jechaa jiru. Hamma yoona amma guyyaa har'aatti abduu irraan kutan. Garuu Jawaar bakki inni irraa abdii kutachuu dhabe karaa nagaatiin sirna nafxanyaa, sirna Amaaraa, sirna Abisiiniyaa buqqisuun hin danda'amu bara 2018 argeera kana akkamittiin irraa abdii kutachuu dadhabee inni kara nagaa jedhamu suni ta'eera injifannee galle yes garuu waan qawwee harkaan qabneef waan humna harkaa waan qawwee harkaan qabneef ergamtoomnii fi fakkaatanii qabsootan hajaa godhan warra qabsoo qabu warra qawwee qabutti hirkatanii ilmaan Oromoo har'a dirooniidhaan lafarraa duguugaa jiran. Ani Jawaariin kanan jedhu ammallee bakki nagaa sun dhumattee jirti. Amma dirooniidhaanis isaan nutti haroobsan xiyyaaran ammallee Oromoo waan qabu qabatee ofirraa faccisuu qaba. Karaan nagaa wanti jedhamu hin jiru. Mirga keenya humna keenyan irree keenyan mirkaneeffannaa. Mirga keenya karaa kanaan kabachiifannaa. Gaafas addunyaan nu dhageessa. Gaafas addunyaan nu agarti. Garuu nuti gaafa nuti morma jala kenninee morma jalatti kenninee nurra deemanii nu qalanii addunyaan nu argaa jiru. Har'a Oromoo maasaa keessatti gaafa dirooniidhaan maasaa keessatti reeban dirooniidhaan Oromiyaa guutummaatti Abiyyi isteeshinii adda addaa Asoosaatti isteeshinii tokko dhaabee Bishooftutti isteeshinii tokko dhaabee biyya bakka isaaf mijatetti isteeshinii adda addaa dhaabee achumaa kaasee qotee bulaa irratti roobsaa jiru kana lakkii waan qabdaniin ka'aatii ofirraa falmadhaa karaan nagaa sun hin taane jechuu dadhabuun anaaf gaaffii natti ta'eeti. Kanaaf Oromoo amma gabaabadhumatti Oromoon biyya alaa jiru kun sagalee haa ta'u. Oromoon biyya alaa jiru sagalee haa ta'u. Inni biyya keessa jiru waan qabuun ofirraa diina kana haa rukutu. Ciisee mana keessatti bar ilaansoo mana keessa ciiftee daa'ima hammattee ilaansoo mana keessa ciisaa jirtu bar dirooniin boombiitti roobsaa jira. Daa'ima manatti dhiistee aannan bituu fi baateetu bar karaatti hafee ilmoon aannan sanas dhabdee haadhas dhabdee kophaatti haftee jirti bar. Mootummaan amma biyya kana keessa jiru mootummaan inni ofiin jedhu kana Oromoo akkas gochaa jira. Laal bakka waa gochuu danda'u bakka waa miidhaa buusuu danda'u. Woboo irratti fuula fuuratti wal waraanee injifachuu hin dandeenye. Isa kan hundumti keenya fiizikaalii waan arginu. Waanuma humni ijji keenya ijaan argu jechuudha. Ilmaan Oromoo warra waraana keessa jiru geessaniiti kaabatti fichisiisanii jiran. Amma kan argaa jirru ijoollee shishifiin amma baatii sadii torba lama torba sadii shanitti kan sun hidhattee waraana adda bilisummaa Oromoo jalatti kufti hidhattee tarka kennatti waraanuu hin dandeessu zen dirooniidhaan mata Oromoo. Diroonii sunillee immoo hin dhumti silaa dinagdeen biyya sanaa akka daaraa ta'e argaa jirra. Amma immoo sababa kijiba araaraa kanaan gargaarsa argata gargaarsa sana ammallee diroonii nurratti bitaa jira. Hayyoota keenya yoo dhuguma Oromummaaf Oromoo fi egereen Oromoo sinitti dhagahama yoo taate isin walii galaa walitti kootaati warra diroonii kana Abiyyitti gurguras Abiyyi dirooniidhaan uummata Oromoo lafarraa duguugaa jiru kanas seera addunyaa irratti nu dhiyeessaa dhaamsi kiyya kana. Oromoon immoo bakka jirtanitti hawaasni Oromoo bakka jirtanitti itti gaafatama seenaa kana jalaa ba'uudhaaf saba kanaaf uummata kanaaf sagalee haa taanu. Wantan jedherraa wantin asirratti dubbadhe irraa
afaan koo afaan Oromootiinis afaan Amaaraa sababa Biraanuu Naggaatiinis kanan jedhu hamma isinii gale fudhadhaati. Hamma na hubattan fudhadhaati. Hamman dogoggore immoo dhiifama naa godhaati. Itti gaafatama seenaa jalaa haa ba'an. Dhaamsi kiyya dhumaatiin isa kana. Faadhaa galatooma.